raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Guraan dhala 27 bara 2016. Fagoof dhiyoo irraa kan nuti caqasaa jirtan cufti nageenyi keenya sinaa qaqqabu dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Nageenyi badhaadhaa jechuun eegalla. Isin keessummeessuun kan isin faana turus Ambulii Bakkooti. Oduu keenya guyyaa har'aa kan isin dhageessisu ammoo Anfalmattuu Lammiiti. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Dursa hangafoota oduun isin dhageessisa. Mormiin Oromiyaa keessatti ji'oota 4 adeemsifamaa jiru jabaatee itti fufaa jiraachuu. Aangoon mootummaa naannoo Oromiyaa bulchuu dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo harkaa mulqamee bulchiinsa humna waraanaa jala galfamuu. Hooggantootni fi miseensotni OPDO sadarkaalee adda addaarra jiran tokko tokko meeshaa hiikkachiifamaa jiraachuu kan jedhu oduu keenya guyyaa har'aa keessaa kanneen ijoodha. Bal'ina oduu keenyaaf walitti deebina. Qophiin addaa warraaqsa yeroo ammaa Oromiyaa keessaa finiinee itti fufee jiru irratti hundaa'uun yaada jiraattota magaalaalee garaagaraa hirmaachisuu fi dhaamsi raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaas qaama qophii keenya guyyaa har'aati. Haga xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u jechaa bal'ina oduu keenya guyyaa har'aaf gara falmattuu lammiittan isin dabarsa. Ji'oota arfaffaa lakkoofsisaa kan jiruu fi yerootii gara yerootti bifa jijjiirrachaaf humna soorachaa har'a kan ga'e mormiin Oromiyaa keessaa har'a dabalatee guyyoota lamaan darbanis kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti jabaatee itti fufaa jiraachuun beekame. Haaluma kanaan uummatni Oromoo godina Hararge Lixaa aanaalee Daaroo Labuu fi Habroo keessatti guyyaa har'aaf kaleessaa jechuun gurraandhala 26-27 bara 2016tti mormii isaanii dhageessisaa kan oolan yeroo ta'u gandoota aanaa kanaa hedduu keessatti alaabaan ABO ol kaafamee ooluun dhaga'ame. Gabaasa dabalataaf Odaa Sabaa. Hadheeffannaan uummatni Oromoo sirna kolonii wayyaanee irratti ji'oota 4 osoo addaan hin kunne argisiisaa jiran jabaatee itti fufaa kan jiru yeroo ta'u gurraandhala 25-26 bara 2016ttis godina Hararge Ba'aa magaalaalee fi gandoota aanaa Daaroo Labuuf Habroo keessatti jabaatee gaggeeffamaa jiraachuu jiraataan magaalaa Machaarraa tokko akkasitti nuuf ibsan. Magaalaa aanaa Daaroo Labuutii jechuudha. Magaalaa Machaarraa kanaatti haayiskooltu jira. Haayiskool kanatti ijoolleen Fincila kaastee jechuudha. Achitti ijoollee kana dhaabbanni adda addaa kaastee Oromoon akka jiranitti hundatti kan jedhaman mana akka bahan kan ajjeefaman akka mootummaan itti gaafatama fudhatu. Kana kan fi ijoolleen ganni kaastee jechuudha. Biyyaa wiixataa biyyoonni tokko kulyamaa jechuudha jedhatti eegalan. Kanitti achirratti namni haga kudha jaha tokko wareegame jechuudha biyya guutuu itti fufan. Dhaabannaa kana dhageessisaa jiranitti humni toora bittinneessadhaa fi poolisii naannoo hidhattoonni tokko tokko isaan jalatti galan. Kanaaf itti dhukaasee illee kana fixee jechuudha ijoollee
amatti dasagdee guddaan isaa amatti dasagdee barattoota sanboota hayyotaa fi abbootiin ijoollee hiriira kanatti itti makamanii saniin akkasitti hiriiree itti fufu haalaan hiriiree itti fufe hiriira mormii sana irratti namootni lubbuun isaanii darbe yookaan immoo kan hidhattoota mootummaa wayyaaneetiin ajjeefaman hedduudha jedhamu. Mee namoota keessaa yaadattan ni qabdu? Kan wareegaman jechuu kooti. Sani Abdullah, Mustafa Ahmed, Ibarat, Abdi Muhammad Abdurrahman. Magaalaa Misiraatis nam sadii mata duree bakka jaamni tokko magaalaa Ajaanii itti Ajaanii tokko fuuldura magaalaa Machaara kana ganda qaroo jedhamu kanneen biraa akkasitti yaadatu Atijeema amma atijeema jedhanii gaafa bakka mataa itti ta'a. Amma hanga amma adaamaa bineelda jira kan adaamaa dhaqee achitti lubbuun baatee achitti awwaalaniiti. Mormii gaafa qibxata darbee magaalaa Machaaraa keessatti adeemsifameen ilmaan Oromoo wareegaman 16 kan lakkaa'aman ta'uu kan nuuf himan namni kun guyyaa gaafa roobii yookaan gurraandhala 24 bara 2016 mormii magaalaa Miidhaqaa keessatti adeemsifamaa ture irratti wal dhabdee humna waraanaaf hawaasaa gidduutti dhalateenis gama hawaasaan namni 3 rasaasaan rukutamanii akka madaa'anii fi hawaasnis aarii kanaan hidhattoota irraa meeshaa hiikkachuun waraana 3 akka lubbuu baasan dubbatu. Itti fufuunis gaafa 26 magaalaa Gaadulloo keessatti mormii adeemsifameen gama uummataati namni 3 madaa'anii mana yaalaa seenanii kan jiran ta'uu fi uummatnis waraana 5 irraa meeshaa hiikkachuu nuuf himuun mormii jabaa magaalaa Gaadulloo keessatti uumameen ko'ommachuu loltoota wayyaanee irraa kan ka'e hawaasni magaalaa miliqaa'ee rakkoo tokko malee mormii isaanii dhageessisaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo yaabsisuun balaliisaa ooluu isaanii akkas jechuun nuuf himan. Magaalaa Miidhaqaa bakka jedhamtu kiiloomeetira 5 gaafa gaafatutti achitti hiriirri naannoo magaalaa saniitti irraa hawaasni walitti bahee achitti hiriirri nagaa ta'e dhukaasni hundi ta'e hawaasa irraa namni 3 madaa'ee poolisa irraa namni 3 warreen akkatti kanaatu hidhataa tokkorraa qabee tokko bitatu sabii itti dhukaasanii sabii namni 3 madaa'ee tokko argaa itti deebi'ee abba magaalaa Gaadulloo keessatti hawlii cimaan heeree fi cimaan itti ta'ee jiru. Gaadulloo keessatti namni 3 miidhame inni hawaasa irraa inni madaa'anii tokko garaa haadhatu maddinaa keessaa godhu. Haala kanatti lama majoota salphaadhaa achumatti wal'aanamanii achitti isaanii kun ammoo galamteetti ture. Uummanni qabuu 5 poolisa daawwatan. Amma akkasumatti magaalaa Miliqaa keessatti akkamitti akkatti ta'ee jirti. Mormii cimaatu adeemsifamaa ture. Gaadulloo sanitti mootummaan biizii ta'eeti Miliqaa rakkina tokko malee guyyaa hawaasni akka fedhetti ibsataa oole alaabaa adda bilisummaa Oromoo keessatti kan isaan anteenaa dheeraa argatee neetwork hojjechaa dhaabantu jira. Anteenaa dheeraa argatee neetwork hojjechaa bahanii sanirra hiiqarratti baay'ee. Haleeda hidhanii har'a beeksisaa oola. Naannoo kanatti murannoon hanga takkaan lafarraa miidhagamsiisanii takka ammoo waan mootummaa kana ofirraa jijjiirratti sochii sanyii addaan murri jedhaniiti hawaasni itti jiraa jiru. Akkuma diinii hawaasa irratti fudhatetti diinii irratti tarkaanfiin fudhatanii waan sun akka yeroo ishee gabaafachuu jedhuun barbaachisa. Hawaasni waan qabuun meeshaa aadaa kan qabuun itti bahe diina kana ofirraa kaasuun dirqama hawaasa kanaati yeroo hundaa'u barabaratti boci aadaa nuuf ta'uu qabu. Diinni akka fedhetti biyya keenya gannateetti akka fedhetti agartee jiraachuu hin qabu. Kanaaf jecha galiin irraa akkatti irraa murannee waan hundaa'u irraa murannee haala sanitti ofii keenyaaf waan qabnu waliin kunaachinee meeshaalee taatu karaa harkannee bitachaa akkasitti sadii doolachuun barbaachisaa dhaan jedhan. Kanaafatti hawaasni ala jirus waan dandeettii isaa keessa jiru hawaasa kanaaf birmatu haalan bareedaadha. Kanaaf jecha ala jirullee waan agartee waan qabaniin akka cinaa dhaabbata waan misallee isaanii illee toonee jiru. Oduuma wal fakkaatuun diddaan hawaasa bal'aan aanaaleef gandoota godina Harargee Bahaa keessatti uummata Oromoon adeemsifamaa jiru jabaatee itti fufuun magaalaalee godinittii hedduun bulchiinsa uummataa jala seenee kan jiru yeroo ta'u jiraataan aanaa Guraawwaa magaalaa Laaftoo haala godina sana keessatti adeemsifamaa jirutti dhiheenyaan hordofaa jiran tokko odaan dubbisee ture.
isaanis akkas jechuun eegalu. Haalli gidduu sanatti jiru haala hamaadhaatu as keessatti deemaa jira. Mormiin ijoollee barattotaatu kaase ijoolleen kun gaaffii haala gabrummaan ammaan kana gartee irratti deemaa jirtuu fi miidhaan adda addaa uummata Oromoo kan bakka adda addaatti hundaa'u akkasitti ibsaniiti gaa osoo ijoollee qofan ta'in bakka gurguddaan itti argamutti illee gaaffiin uummata Oromoodhaa deebi'uudha qabdi. Haalli maan duraa kun rakkoo guddoo uummata keenya irratti fidee jiruuf gabrummaa kanaa kana hin danda'u uummanni Oromoo jechuudhaan hiriira guddaa godhani. Yoom eegale hiriirri kuni? Hiriirri kuni kan ta'e guyyaa alada akka dheengaddaa irraa eegaleeti. Hanga arraan kanaatti deemaa jira. Hedduu ulfaataadha. Kana keessatti rakkoon adda addaa uummatallee irratti hawaasallee irratti gahaa turte isaaniif mootummaa gidduttillee rakkoo guddoonni uumamtee poolisaa fi kunillee. Miidhaan hawaasa irratti qaqqabsiifame yookaan tarkaanfiin fudhatame yoo jiraate maal ture? Wanni hawaasa irratti gahee duutilleen lubbuun karaa laaftoo bakka jedhamtu kana keessatti nam lamani du'e namoota 8 ga'uutullee madaa'e ka'aanaa biraa karaa bakka baddannoo jedhamti akkasumatti deemee hanga arraan sanaatti deemaa jira. Dorrobaa bakka jedhamtutti akkasumatti deemaa ture. Achirraa culul bakka jedhanitti kaleeshaa fi dheengaddaa akka ajaa'ibaatti deemaa ture. Karaa kana keessatti deemaa jira. Rakkoo guddoodhaatu deemaa jira. Hawaasni akka duriitti waan isaan jedhanii fudhachuuf dadhabuudhaan isaanis waan takkaallee waan deebisaniif dhabuudhaan akkanatti wal qabanii waliin jiranii haala hamaatu jiran. Dhaadannoon isaan dhageessaa turanoo maal kan jedhu ture? Manumatti hundinuu xiqqaa fi guddaadha. Hundinuu baaniiti gaaffiin keenya gaaffii bilisummaatii isin wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Nuti amata dhibba duraas amata dhibbarraa kaafnee gabrummaa akkanaa keessa jirra. Ammallee sandaranii nurratti ooftanii kana isin uummata Oromoo bakka buutan jechaa tikkatti dhaadannoo addaatiin harkaa qabanii isaanis waraana waan barbaachisaarra bobbaasanii kun uleedhaa fi kanaan hawaasa akka maleetti tumaa jiran yeroo ammaan tanaaf. Waa takkaallee dubatti hin deebi'u ozumatumamuu akka malee ozumatumammuutu nuti gaarakkoo kanaaf xiqqoollee mataa gadi qabannu dhumnee dhabamuu irra jechuudhaan uummata akkallee harka fannoo biyya hangammaatti waliin dhaabbatti jiran. Uummanni guyyaa haleedhaa dura alaabaan guututti dhaabbachaa bakka dhimmaan kan isin lakkaayoo kana majoo fi cululii fi torbii fi deebitee illikoo fi karaa dorrobaatii fi kanaan gammaan kanatti alaabaadhaatu dhaabbachuu jira. Hawaasni fi bulchuu jira waan akka wanni mootummaa jedhamaa keessatti argatu. Haaluma wal fakkaatuun mormiin kun guyyaa kaleessaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti barattoota mana barnootaa sadarkaa lammaffaan geggeeffamaa kan oole yeroo ta'u guyyoota darban 3 kana keessas godinuma kana aanaa Umruu magaalaa Agamsaa keessatti fi godina Wallagga lixaa magaalaalee kanneen akka Beegii, Dambidolloo, Yuubdoo, Dabbasoo, Ayira Gullisoo fi magaalaa Mandii keessatti barattoota mana barnootaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaan jabaatee itti fufaa jiraachuun beekame. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Aangoon naannoo Oromiyaa bulchuu mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbata Dimookiraatawaa Uummata Oromoo yookaan OPDO jedhamuun beekamu harkaa mulqamuun jeneraalota waraana wayyaanee yookaan TPLF itti kennamuun dhaga'ame. Akka odeeffannoo televiziyoona Oromiyaa miidiyaa neetwoork irraa argannetti Oromiyaan kaleessa yookaan gurraandhala 26 bara 2016 irraa eegaluun godina waraana 8 jalatti qircamtee akka bultuuf kan murtaa'e yeroo ta'u hooggansi bulchiinsa godinaalee kanaas jeneraalota wayyaanee 8tti kan kenname akka ta'edha. Dhimma kana kan ilaallatu qophiilee keenya itti aansu keessatti bal'inaan kan isiniif dhiheessinu ta'a. Oduma wal fakkaatuun miseensota OPDO sadarkaa aanaa fi magaalaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti taayitaa garaagaraa irratti argaman irraa meeshaan hiikkachiifamaa jiraachuun beekame. Akka hojjetaan mootummaa magaalaa Burraayyuu keessa jiraatan tokko nuuf ibsanitti mootummaan guyyoota 3 darban irraa eegaluun hooggantoota OPDO sadarkaa garaagaraatti argaman irraa meeshaalee kanneen akka shugguxii kan ittiin of tiksanii fi dhimma nageenyaas akka itti qabachiisaniif hidhachiifaman
maqaa haaromsa haala dhimma nageenyaa jedhuun harkaa funaanaa jiraachuu akkas jechuun dubbatu. Yeroo ammaa magaalaa naannawaa Finfinnee jedhamtu naannoo magaalaa Buraayyuu keessatti viidiyoo kan ta'e yookaan qaama miseensa dhaaba viidiyoo kan ta'an irraati meeshaalee isaan kanaan dura dhimma nageenya isaanii jiranii hidhachiisanii turanii amma tokko tokkoon gara waajjiraalee waamanii waajjiraaleen isaanii waamanii si keessa dhaabaatti inni lammii isaatti gireete gara waajjira dhaabaatti waamee isaaniin isaa kana haaromsuuf yookaan haala nageenya jiruu fi yookaan haaromsa haala nageenyaa kana irratti haaromsa meeshaatu barbaachisa jedhaniiti kan isaanii yeroota kanarraati hiikkachiisaa jiran malaan. Fakkeenyaaf nageenyarra kan hojjetu Kamsuur Ciibsaa nama jedhamu waajjira nageenyaa magaalaa Buraayyuu kan ta'e isarraati waamanii waajjira dhaabaatti meeshaa irraa hiikkachiisaniiru. Lammaffaa immoo waajjira kominikeeshinii irra kan hojjetu Tafaayee Damee kan jedhamu itti gaafatamaa innis waajjira sanarraati. Isas meeshaa harkaa fuudhanii yeroodhaaf jedhanii hiikkachiisaniiru. Sadaffaa immoo Diimaataa irra kan hojjetu Taganuu kan jedhamu isa harkaas fuudhanii hiikkachiisaniiru. Walumaa gala kan ija kooti arge yeroota kana sadan duwwaa irraati kanatti kan biyya keessa argin immoo namoota hedduu ta'u jechuudha. Amma dhaamsa yeroota kanaaf dhaamu kana dura waan keessa seenuu hin qabne keessa ituu seenuu hin qabaatiin keessa seenaniiru. Waan gochuun mallee ituu gochuun malee faayidaa yeroodhaaf jedhanii bu'aa yeroodhaaf jedhanii yeroota kana jiraachisanii godhaniiru. Amma garuu maqaa ofii isaaniitiin tureessanii gochaa turii isaanii kanaan dura ituu maliin hojjetan kana akka isaanii ofirraatii qulqulleessanii eenyu diina isaanii akka ta'e eenyu immoo fira isaanii akka ta'e adda baafachuu irra jiraata dammaquu irra jiraata jedheen yeroota kanaaf dhaamsa. Oduun keenya guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhihaanne haga kana ture. Sagantaa keenya biroon hanga walitti deebinutti nagaan tura. Akkuma beekamu warraaqsi uummati Oromoo yeroo ammaatti taasisaa jiru sadarkaa boonsaa irra ga'ee jiraachuun beekamaadha. Haa ta'u malee haala qabsoo Oromoo kana sochii hawaasichaa gochi koloneeffataa wayyaanee ija uummataan maal fakkaata? Sochiin biyya keessatti adeemsifamaa jiru maali?
maaltu fooyya'uu malas isa jedhu irratti Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa odaan sabaa jiraattota dubbisee ture. Dursa kan jiraataa godina Wallagga Lixaa magaalaa Gidaamiin eegala. Warraaqsa naannoo magaalaa Gidaamii keessatti ta'aa jiru irraa waan ni hubatte maali? Mudaa yookaan hanqina hangammaatti argitee fi wanti fooyya'uu qabu jettu yoo jiraate. Amma ni marti waan deebi maalli waan deebi maqaa Oromootiin bakka jiru akkuma haanaatti nama tokko shaakir tuubanni ergi uummanni harka qullaa dhagaa baatee namoota qawwee baatan buna dhaabatu kun baay'ee jabaadha. Kanaaf warri maqaa Oromootiin dhaabatanii biyya alaa jiranii utuma barbaachisaa ta'an isaanii nuti godhan nan tokko argannee jabaannee nama qabatee dhaabanii hunda dhaabatu dhagaadhaan buna dhaabannee kan jedhu kun baay'ee cinnee bilisummaa keenya immoo mirkaneeffannaa abbaa biyyummaa keenyaa adda baafannaa ofii bulchinaa waan jirutu argatuma. Bakka kanuma gaafii amma gara aarutti dhufneera hojii afuran tokko turreera utuma namni tokkitti dhufee kanatti jedhaa kan asitti qabu jiraate immoo dhagaa amma jiraata mudaa machaa jiruufi baay'ee bakka jabaannaa onnee to'annaa jenneetu baay'ee abdan. Nama afaan bu'aatee namni dhagaa baasu nama harka qullaa immoo nama rasaasa baasu wajjin yoo waan ta'eef milkaa'inni gadhuma irratti baay'ee ulfaata waan ta'eef saamni akkasiitu kan waan jirutu yaada qaba. Dhala kamiyyuu jalatanitti guddi akka ta'u Tigraayitti darbiin rasaasa rukutee kana uummanni Oromoo har'a jala raabsibbaan kaabaa lixaanii kan namni isaa waraabessi bakkeetti nyaatee mataan duwwaa argamee duwwaa argamee meeqa jira har'a ibsire sun waan jiruuf baay'ee quuqama hundumtuu magaala namni keessaa gadi hin galle mana hundumaa gadi seenee jira waan ta'eef qaamti dhiyaatee haala mijatanii yoo jira adeeraa numaakinaa numaaneeraa isin kontiraan deemtu akkama digireetii kanatti deemaa jira beektu akka waan harka namaatiin hin dhagootti nama dhufu waan yoo kochiin nu geessaa jira nuun harka qullaa jira isaan raasanii fuudhee jiru qaamni bukee qorumtu maqaa isaatiin dhaadannaa bakka baay'ee maqaa uummaatti waan ta'eef adeeraa bakka uffatee yoo dubbineen dhaabatee immoo hundumtuu uummanni kun hundumtuu kan namatu yoommoo hammi jiru immoo hammi ta'e immoo bilisummaa qabuummataa qabeenyaan keenya irratti argama gabatee haalaan yeroo gadee poortii matee malee no results haaluma kana irratti hundaa'uun ilmaan Oromoo biyya hambaa jiraataniif waan dhaammattu yoo qabaatte carraan siif kenna. Ana kan ora diaspora ta'anii jiranitti dhaamsatti mee sheekinu amma baay'ee rakkoo hamaa keessa ba'anii danneerra abbaa biyyummaa dhabneerra uummata faranjii lama kan taane dhugaatii biyyee Oromoo ofiilee jedhamu kan hin taane gannu qabee waan jiruufi yoo keessi jiraatan illee gasan ammoo ati bakka meeshaalee ati ta'ee yoo ergan maajiyaansi tokko yoo qabaatanii namoota murtaa'e namni tokko taatee jenneera dhiyeessiidhaan faayinaansiidhaan deeggaranii waan jedhanii amma yeroo isheen kun dabartee jennaan baay'ee natti gaafa namni yaadamu akka keenyatti kan baay'ee mara. Gara godina Harargee ba'aa magaalaa Baddannoottis bilbilee ture. Innis kunooti. Giroo bakka janii jira. Kuni wanni arraan tana uummata Oromoodhaa baasni jennee akka namaatti hoggaa yaannu qabsoon kun jabaateetuma itti fufeetuma
haqa fi argatan malee huddii duubatti yookaan deebi'an taate rakkoo guddoodhaatu hawaasa kana hunda irratti gahaa. Kun uummanni Oromoo xiqqaa fi guddaan bakka jiranitti waa harka wal qabataniitu wal dhaga'aniitu yookaan dura dhaabbatan qofa furmaanni jira. Kanaafuu guutumaa guututtuu kan hudduu duuba hin deebine itti deemanii kan haqa fi kan barbaaddachuu akka qaban kanarra jirran maanta. Karaa amantii kanatti waggaa laalchifnee uummanni Oromoodhaa kun guutumaa guututtuu osoo gartii amata bila kana keessatti osoo fi amantiidhaan addaan waliin qoodanii Oromummaa takkitti qofaan harka wal qabatanii diina duraan gammaan kanaatti dhaabbachuu jiranii ammallee itti dhufaniituma osoo addaan waliin qoodne tokkummaa isaanii jabeeffatanii gartee fuula durattis akkanumatti jetti yookaan fufan taate yeroo gabaabduu keessatti haqatee argatanii nama ta'anii jiraachuu ni danda'an jeetii yaadaan tura biyya. Mee haala hangammaatti adeemsifamaa jiru irraa muuxannoo argattaniin wal'aansoon kun bifa kamiin yoo itti fufe yookaan bifa kamiin itti fufuu qaba jettanii dhaammattu? Kuni karaa amantiitti yoggaa laallee fi namni tokko haqa ifiitii fi biyya ifiitii fi diinagdee ifii irratti gartee qabsaa'uun karaa rabbiittis waan barbaachisaa ta'ee tokkummaadhaan harka wal qabatanii yookaan akkanatti itti fufan taate karaa rabbiittis khayrii guddoodhaatu keessa jira. Jabaatanii biyya ifiitii fi diinagdee ifiitii fi akkasumatti amantii ifiitii hundaan waan wal qabatee jiruuf kanaaf irra jabaatanii yookaan lolan taate karaa rabbiitti illee tuqaa takka illee hin jirtu gama. Naa jabaadhaa wal quba qabaannuun isin jaalala yallaa jiraatu. Itti fufiinsaan godina Wallagga Lixaa magaalaa Dambidoolloottis bilbilee ture. Tole egaa akkuma beekamu torban darbe kana keessa magaalaa Dambidoolloo keessatti mormiin adeemsifamaa akka turedha. Mee haalli magaalicha keessatti yeroo ammaa mul'atu maal fakkaata? Yeroo ammaatti amma kanatti bibilanii sodaatamuudha. Namni baay'een karaa irratti argamu hoteelatti argamu namni harki caalaan mul'ata. Inni waraanaa walumaa galatti qabamaa qaamni waraanaa turee erga kan keessa deemu tarkaanfii fudhachaa ture namoota kan bilama qabamaan karaa nagaarii maarii qabanitti maanii gara faatu. Haa ta'u egaa mormii magaalicha keessatti adeemsifamaa jiru irraa waan ni taajjabde yookaan bifa kamiin yoo adeemsifame jabaatee itti fufuu danda'a jetta? Hanqinni fooyyeffamuu qaba jettus yoo jiraate dhaammachuu ni dandeessa? Yoon jiran ko ummati keenya jechuu qabu itti amma caldera mootera munjiro caldera ni ummati jarra sana gari fi tufani ummati ni zana ka dai wani malaki zuwa calli ta farani wasu makarita din da ta ne da wanda ke calli sun kawo ko da nan amma ta formati akara kan ni ummati gudan tunani barafani ke satu umri ita fa ummati ji ita da ake sai wata wata gare ummati ka ba sai rawaje sai barata ka fara kan da ne sai ne ke sai ta giro kun mo fa ma kan ta ummati kin ra Iyagana fi formaati iyagana rakadi nani badri sali nishu marke kana de ke ta bato bawa rasul ta wada ni afse ka wante si ummati ta de sare de su ka baye ke satar ma ka mana ne mata ka da ummati karaga ra ti garu ummati ta de sare ke sati jara garu ke satar ma ka ba min sana kan kala te ke satar ma ka ba na Jiraataan godina Wallagga Ba'aa magaalaa Naqamtee tokkos akkas jechuun eegala. Egaa nama maal beektaa naannoo waa'ee Wallagga kan irratti ilaalchisee keessumaa magaalaa Naqamtee irratti ilaalchisee kan sochii kana geggeessaa jiru barataa qofaadha. Uummanni namni tokkollee waliin jiru kan uummanni waliin dalage kutaa hojii Wallaggi kan jedhamu tokko kan hoogganu namni maqaa isaanii nan dha'a maqaa madanii naasaa gaadii foonaa godhe irratti tashoomii nama jedhamudha. Maqaan baasaallee beekuun baadde yoon baadde mucaa waggaa 3 kan taatudha kan sagalee ukaasa kana gaafa dhageessu mucaan kun rifattee baqatteetti baqannaan dhiitee gaafa asfaaltii walakkaa irratti kan inni daandii walakkaa irratti gaafa mucaa kan diriirsu uummanni itti fiigeeti kan inni yeroo jalqabaaf uummanni magaalaa Naqamteedha kan inni kan inni arge kanarrattidha. Waliin fiigee amma namni sun baqatu irratti kan inni nama kana murtee irratti fudhatee inni tokko immoo kan Malkaamuu jedhamu humna nageenyaa kan kutaa bulchiinsa Dallaqiidha. Isallee
mataasaa baqaqsuutti jiran hoteeluma wajjin fiigee uummanni kontribuushinii uummanni godhe ishee kana dhufu. Kanarraa kanatti kontribuushinii kan gochaa jiru barataa qofadha. Gama sochii dhaabbilee qabsoo Oromoon waan ati dhaammattu yoo jiraate akkasumas gahee hawaasa biyya keessaan wal qabsiistee waan dhaammattu yoo jiraate carraasiif kenneera. Tootaalii ani akka kootti kan lafa kaa'ee darbu jechuudha amma akka kootti. Barattoonni kun akkuma jalqaba dhaadannoodhaan ka'an BBB kan jedhudha. BBB yeroo isin jedhutti barumsi bilisummaa booda kan jedhu siigalee jira. Kun akkuma jirutti itti fufuu akka qabudha. Akka kootti jechuudha. Anis maaliif kontribuushinii sana keessaa niin qaba. Anis umuriin koo yoo namni saayidii kanatti barsiisaa ta'eyyuu umuriin koo dargaggoota amma kutaa naannaa iskuulii jiranii fi yuunivarsiitii kolleejjii jiranirraa badaa fagoo hin jiru. Kanaafi anillee kanumaan paartisipeet godhaa kuni itti fufuu akka qabu dhaabbachuudha akka hin qabne garuu dhaamsanii dhaamu yeroo baay'ee namoonni dhimma kanarratti ilaalchise yaadota isaan immooshin ta'anii haasa'an ni jira. Maalla warri bakkee jiran kun kontribuushinii maal inni godhu warreen akka OLF jedhaman kun fa'aa kontribuushinii maal godhu. Ani ofii koo tilmaaman qaburraa kaasee isaanis hojii mataa isaanii hojjetu atis hojii mataa kee hojjedhuudha. Maaliif? Isaan amma ammaatti qabsaan waggaa amma kana waggaa 41 qabsaan jiran ati maaf daawudii isaan taatu ati maaf leencola isaan taatu ati maaf galaa isaan taatu ofii makee maaliif isaan hin hedda maaliif hoonaan jetti amma namoonni kun amma umurii isaanii qabsootti fixan sitti himaa jechuudha kanneen kanaan dura darbanillee ni jiru maqaa isaanii asis ni beeka anis ni beeka akka fakkeenyaatti kaasuu ni danda'a kanneen akka Baaroo Tumsaa kanneen akka Magarsaa Barii kanneen akka Jaallee Abbaa Jaarraa Nadhii Gammadaa baay'eedha isaan ga'a si kaasuu hin danda'u kunoo even warreen Armamuu Laarnolee irratti wareegamanii jiru amma warra akka Bakar Waaree fa'aa warra akka Taaddee Birruu fa'aa fiigalee jira miti amma isaan kun amma gorsa tokko malee nama isaan deeggaru tokko maleeti kan isaan amma kana abashoota yeroo sana akka kana hundee gadi fageessanii jiran keessatti qabsoo kana geggeessaa turan. Nuun immoo har'a haa ta'uyyuu malee qubee afaan keenyaan illee barreessaa jirra. Kanaaf daandii nuu soqaniiru. Daandii kana immoo babal'ifachuu kan danda'u nu dargaggoota yeroo har'aa kana. Nu dargaggoota har'a humna qabu kanadha. Kanaaf isaan sana eeguu dhiisnee akka isaan kanaa ta'uu maaf hin qabnu nuun. Isaan kana caalaatti hojjechuu qabna. Nuun isaan kana hojjetanii darbanii maaliif isaan eedda? Isaan yeroo kanatti boqochuu qabu hin jedheen. Anamma wanta narraa eegamu gochuudhaan qabaadha. Anamma wanta narraa eegamu. Maaliif narraa eegamu? Kilaasii galee barsiisuu qofa miti. Kilaasii galee barsiisuun koo maaliif? Biddeena irratti nyaachuu fedha. Kana duwwaa miti kan lammiin narraa eeddu immoo kan seenaan narraa eeddu ishee kana miti. Kanaaf wanta gochuu qabu gochuun qabaa. Guyyaa har'aaf kan qindeeffanne haga kana ture. Gara fuulduraattis yaada uummata Oromoo gamaaf gamasii kan calaqqisiisu qophii wal fakkaataa qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin yaadachiifna. Turtiin keessan ammas raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waliin haa ta'u. Gootummaa dhaalchifnaa lubbuun du'an ooltu. Kadalli boruu seenaa keenyaan boontu jedhee ilma Oromoo lubbuusaa kan kenne inni isaanii jigee akkanatti naafu inni isaanii jigee akkanatti naafu. Turtii jalqabarraa eegaluun haga ammaan waliin qabaataa jirtaniif guddoo isin galatoomfanna dhaggeeffattoota keenya. Amma kan isiniif dhiyaatu qophii keenya maa'essaa kan ta'e dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kanas odaa sabaa tarkaa qaba. Anis haga sagantaa keenya itti aanuun walitti deebinutti uumaan nama gaafasii nu haa taasisu jechuun nagaa kiyya isin biratti dhiifachaa gara odaa sabaatti isin dabarsa.
gaafa kolonii mootummoota Habashaa jalatti humnaan kufee eegalee hanga har'aatti sirna kolonii ofirraa buqqisuuf jecha qabsoo bifa garaa garaa taasisaa jiraachuun beekamaadha. Mootoleen koloneeffattoota Habashaa hanga har'aatti impaayera Itoophiyaa bulchaa jiranis yeroo gara aangootti dhufan sirna ture jijjiiruun gara sirna bulmaata fooyya'insa qabeessa fakkaatuutti yeroo jijjiiran ni argina. Kana kan dhugoomsu ammoo heera bulmaataa impaayerittii bara sirna mootummoota Habashaa 3 keessatti yeroo 4 haaromfame. Kunis bara 1931, 1955, 1987 fi 1955 tti taasifame fakkeenya fudhachuun ni danda'ama. Heerri impaayerittii yeroo adda addaatti haa fooyya'u malee sirni lafa isaa irraa buqqifamuu ilmaan Oromoo hambisu, badii malee ajjeefamuu ilmaan Oromoo kan dhorkuu fi dhala namummaa ilmaan Oromoo kan dhugoomsu hanga har'aatti sirni hojiirra oole hin jiru. Wanti jijjiirame yoo jiraate sirni koloneeffataa Habashaa tokko irraa gara koloneeffataa Habashaa birootti dabarfamuu fi tarsiimoo malaaf seera dhokataa ittiin qabeenya Oromiyaa saaman ammayyaawaa deemudha. Gochi koloneeffataa wayyaanee har'aas waanuma wal fakkaataa dhugoomsaa akka jiru hubachuun nama hin dhibu. Egaa murniif gurmuun Habashootaa jaarraa tokko oliif aangoo impaayerittii irratti wal jijjiiran gonkumaa mirga ilmaan Oromoo kabachiisuu kan hin feene ta'uu fi of afoottis jijjiiramni mootummaaf haaromsi seeraa feeraa Habashootaan taasifamu marsaa wal fakkaataa keessaa ba'uu akka hin dandeenye gocha isaanii darbeef har'aan dhugoomsaniiru. Gara laafummaan isaan Oromoof qaban inni guddaan yoo jiraates hanga isaan lafa isaa irraa buqqisanii fi hanga isaan ajjeesanitti mirga Habashootni daangessaniifiin jiraachuu akka danda'u qofaadha. Haa ta'u malee sabni Oromoo dhiibbaa mootummoolee Habashaan irra ga'u kana jalaa ba'uuf yaadaa fi qabxiilee armaan gadiitti amanuu fi dhugoomfachuun falmaa isaa taasisuun barbaachisaadha. Innis 1. Gaaffiin Oromoo gaaffii kolonii ta'uu. 2. Dhiibbaan sirnoota kolonii Habashaa ilmaan Oromoo irratti godhamu jibbiinsa sabummaa yookaan Oromummaa irratti kan hundaa'e ta'uu. 3. Fooyya'insiif haaromsi heeraaf seera impaayera Itoophiyaa keessatti taasifamu hundi dhimma mirga ilmaan Oromoo kan hin ilaallanne ta'uu. Kan ilaallatus yoo jiraate tasumaa hojiitti akka hin jijjiiramnee fi ittumaayyuu kaayyoo koloneeffataa galmaan ga'uuf kan taasifamu ta'uu. 4. Wal dhabdeen dhaabbilee Habashootaa kamuu wal fakkeenya isaanii kan faallessu akka hin taanee fi fedhii natu nyaataa qabeenya Oromiyaa irratti kan hundaa'e ta'uu. 5. Godaannisni eelaa sirna Habashootaan ilmaan Oromoo irratti mul'atuu fi gaaffiin Oromoo Oromummaaf Oromiyaa ilaallatu guutummaan guutuutti deebii waarawaa argatuuf qabsoo biyyaaf akkasumas sabaaf taasifamuun jechuunis kan walabummaa Oromiyaaf bilisummaa Oromoof taasifamu irratti amanuun mooraa qabsoo ofii jabeeffachuun akka ta'e dhugeeffachuun barbaachisaadha. Yaa saba Oromoo, gargaarsa addunyaaf Oromoota biroo argachuuf jecha kaayyoo kee ganamaa jijjiiruun sochii ati adeemsifte illee diinota kee fira sii taasisuu akka hin dandeenye, fira qabsoo siif horuu akka hanqatee fi ittumaa harka kennataa si fakkeessuun kabaja ilmaan kee hir'isuu fi adeemsa qabsoo keessa tarkaanfii dhowwuu akka danda'e hubattee jirti. Kanaafuu murna Habashootaa maqaa saboota impaayerittii keessa jiraniif qabsoofna jechuun mirga kee kan siif kabachiisan fakkeessan waliin hiriiruun bara kolonii kee dachaan dheeressuu ta'uu hin dagatin. Aarsaan atiif ilmaan kee kaffaluu qabdan illee qabsoo gaaffii keef deebii furmaataa argamsiisuu danda'u ta'uu akka qabu hin irraanfatin. Bilisummaan kee qabeenya kee dabaan saamamte irratti abbaa gaafataate, seenaa kee awwaalame gaafa ifatti baastee fi biyya kee ormaan aalamte harkatti deeffachuun daangaa biyya kee gaafa kabachiiftee fi dhiibbaa tokko malees irratti murteessuu gaafa dandeesse ta'uu irra deddeebi'uun of yaadachiisi. Lallabi, barsiisi, waliif dabarsi. Qabsoo ifaa afaan faajjiif daddaaqiinsa hin qabne kan walabummaa Oromiyaaf bilisummaa sabaaf godhamu irratti cichuun furmaata gaaffii Oromoo ta'uu waliif dhugoomsi. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaanis ni walaboomti. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa. Jira